Warroonni yuutuubii banachuu barbaadan wantoota kana irraa bilisa of godhaa yookiin of eeggadhaa wantoota akkanarraa jechuudha. Wantan isinitti himu kanarraa of eeggannoo godhaa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam naa jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinis baga nagaa naa taatan isin jecha hordoftoota kooyi akkasuma warroonni immoo chaanaala kiyya faaraa taatan sabskraayibii gochuun jajjabeessaa warri jajjabeessaa jirtan hedduutu akkanaa galatoomaa ulfaadhaa waaqayyoon isin haa eebbisu isiniin jedha. Egaa har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessan oolu akkuma dura dubbadheetti yuutuubii tokko banachuudhaaf wantoota kana irraa bilisa ta'uu qabna. Erga banannees jechuudha. Banachuudhaafis jechuudha. Banachuudhaaf wanti nu barbaachisu lakkoofsuma keenyaa fi moobaayiluma keetii irratti banattaa wanti banachuu yoo barbaadde jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa qabaachuu qabda. Lakkoofsi sun kan si fayyaduu fi gaafa iimeelii gaafa paaspoortiin kee bade lakkoofsa sanii deeffachuu hin dandeessaa jechuudha. Yookiin irraanfattes ta'uu danda'a. Lakkoofsa sanii deeffachuu hin dandeessaa jechuudha. Kan si fayyadu isaaf jechuudha irra caalatti. Inni lammaffaan immoo yuutuubii tokko erga banatteen boodatti viidiyoota shoortii kan namaa kanneen kan akka hadiisaa kan akka basmuurii sirboota garaagaraa irratti qabbaruu hin danda'amu irratti galakkisuun hin danda'amu jechuudha. Sirba kamiyyuu haa ta'u basmuurii wannuma hundaayyuu kan wanta namaa abadan keessattuu wantoota namaa irraa bilisa ta'udha. Akkasuma laayivii namaallee fiduu dhiisuu wantoota tuutukii irraa fidanii fiduu dhiisuudha jechuudha. Maaliif rakkina qabaa jechuudha. Yoo kana ta'e qarshii irraa argadhaa karaa seeratiin hojjedhee irraa dalagaa argadha kan jettu yoo ta'e jechuudha. Wantoota ammasitti kana hundumaa irraa bilisa ta'e. Gaafa yuutuubii tokko nan hojjedha jettu yuutuubii sun kan mataa keetii ta'uu qaba. Viidiyicha irratti gallakkiftoo akkasuma immoo laayivii ofii keetii seenuu qabdaa. Akkasuma viidiyoo mataa keetii hojjechuu qabda. Waan barbaadde irratti haasa'u ofii keetii bahitii. Mata duruma tokko fudhuuti waanuma san irratti haasa'i jechuudha. Akkuma namni waa'ee yuutuubii kana isinitti haasa'aa jirutti haasoftaa jechuudha. Maaliif mata duruma san qabattee haasoftaa jechuudha. Malee wanta namaa fiduun dhorkadha. Akkasuma immoo suurota walitti qabbartee irratti haasa'uu hin dandeessa. Rakkoon qabu suurawwan ababaawwan garaagaraa wantoota yookiin jaalalaa fakkeessanii fa'aa wantoota akkasii walitti qabbartee irratti haasa'uu hin dandeessa malee viidiyoota namaa sagalee irraa balleessee irratti hojjedhaa hin danda'amu jechuudha. Maaliif viidiyichi sun kan namaati waan ta'eef innis yuutuubii qaba waan ta'eef namichi sun yuutuubii qaba irratti gallakkifatee ammas deebitee irratti gallakkifattee rakkina qabaa jechuudha. Siif hin eeyyamu yuutuubiin jechuudha. Seerota kana hunda isaatuu qabaachuu qabdanii. Erga banattaniin booddee jechuudha. Akkuma dura isiniin jedhe arga lakkoofsa qabaachuu qabaattu moobaayiluma irratti banattu. Namoonni eessarratti banannaa akkamitti banannaa kan jettan isin jira. Akkaataa itti banattan immoo warroonni keessan dubbistan liinkii Abdullaahi isiniifan ergaa makoodini si barsiiseeraa isiniifan erga jechuudha kan isaanii. Akkasuma immoo nuuf hojjedhu warri jettan isin jirtanii nan hojjedha jechuudha dhugaa dubbachuuf. Biizuman ta'e malee rabbi nan hojjedha jechuudha. Waan baay'ee kan hojjechuu qabu akka hojii harkaa namna kanas hojjechuu kanan qabu dhugaa rabbii biizii ta'ee jechuudha. Hin beektan hundi keenya. Nama naa kushiinaa arabaa keessa jirra. Isa caalaa immoo daa'imatu xiqqoo shina rabbasha jechuudha. Innaa wantoota kanarraa immoo of eeggachuu qabdan. Warroonni immoo seeraan bantanii inni lammaaf sadaffaanii warri amma fakkeenya yuutuubii keessa seeraan bantanii jechuudha. Yuutuubii keessa erga seeraan bantanii iimalii paaspoortii keessan iimalii fi paaspoortii kee beekuu qabda dirqama. Erga yuutuubii banatteen booda paaspoortii fi iimalii kee beekuu qabdaa jechuudha. Sammuu keetitti qabachuu qabdaa yookiin immoo waraqata wayii irratti qabattee mastaawashaa keetii irratti qabattee ol kaawwachuu qabdaa jechuudha. Maaliif oduu akka carraa moobaayiliin keessi jalaa badee iimalii sanii fi paaspoortii sanii bakkumatti sii deebi'a moobaayilii barbaadde irratti banachuu dandeessaa jechuudha. Inni isa kana beekuu qabdan dhugaas dubbachuudhaaf akkaataatti banatan immoo isinitti hima isiniin jedheetiin jira. Innaa warri immoo amma akkuma isiniin jedhe inni arfaffaan immoo warri seeraan banattanii fakkeenya fi basmuurii hadiisa akkasuma immoo sirba garaagaraa irratti gallakkisaa jirtanii erga seeraan baname rakkoon qabu dhiisaa hin tuqina wannoo qofa balleessi diileetii gootan.
viidiyootuma san bichaadha malee chaanaalli haa taa'u rakkoon qabu. Chaanaalli erga kireetii ta'een boodatti erga seeran banattanii waan hunda isaatti ulaagaalee isaatiin banattanii rakkoon qabu. Viidiyoo qofa kaasta. Inni waggaa 2-3 haa ta'u rakkoo tokko hin qabun. Viidiyoota san bichaa balleessita jechuudha. Viidiyoota san qofa balleetti. Viidiyoo sirbaa akkasuma akkuma isiniin jedhee laayivii tuktukii hadiisaa akkasuma immoo basmuurota sirboota wantoota garaagaraa kan qaban hunda isaayyuu balleessuu qabdanii jechuudha. Ofirraa dallatuu qabdan. Yoo kana seeraan hojjedha kan jettuu qarshii irraa argadha. Seera ulaagaalee isaa guutee kan jettan yoo ta'e jechuudha. Innaa dirqama kana ofirraa balleessuu qabdanii kana beekuu qabdan. Rakkoon qabu amma fakkeenya erga seeran banattee imalii paaspoortii isaa erga beekteen booda waggaa 2-3 soo ta'e chaanaali sun rakkoon qabu. Sa'aatuma qofa irti guuta sa'aatiif sabiskiraayibii kee qofa sirraa barbaada. Sabiskiraayibii 1,000 sirraa barbaada. Sa'aatii 4,000 qofa sirraa barbaada malee ati waggaa 2-3 taa'e rakkoo hin qabu siin jedha. Garuu haga waggaa xiqqate sa'aatii sabiskiraayibii waggaa tokkotti sa'aatii 4,000 fi sabiskiraayibii 1,000 guutuu qabda. Waggaa darbe taanan immoo sa'aatuma bichaa sirraa hir'isa malee sabiskiraayibii hir'isu garuu sa'aatii isa sirraa kaasuu danda'a jechuudha. Malee rakkoota kan qabu irratti hojjettaa jechuudha. Sa'aatuma guuttatta malee homa tokko rakkoolee qabu waggaa 2-3 soo taa'ee jechuudha. Garuu sa'aatii qofa wanti inni si miidhu. Kanaaf viidiyoo namaaf duubaan rakkoota kan qabu waggaa 2 ta'ee waggaa 3 ta'ee kiyyaa akkamitti irratti hojjedha warra jettanii gaafii seeta ta'uu jechuudha. Kanaaf rakkoon qabu viidiyoo waggaa darbisantu sa'aatii ofirraa balleessa malee kuuwwan immoo rakkoo hin qabu sin jedha irratti deebistee hojjetta. Sa'aatii haga qabdu isaatti immoo ittuma sii dabalaa jechuudha. Rakkoota qabu. Viidiyoo namaa ta'uu baanna. Garuu gaafa viidiyoo namaa ta'ee ati xaartee viidiyoo namaa fiddee chaanaalli sun immoo wannaa ta'uu hin danda'u moniisiif ta'uu hin danda'u jechuudha. Akkasanii kanaaf hordoftoota kooyi warri barattanis warri seeraan banattan yoo jiraatanii akkasuma wantoota nama isiniin jedhe kana ofirraa balleessuu yaadaa isiniin jedha. Wantoota kanarraas of qusadhaa isiniin jedha. Viidiyoota namaatirraa laayivii tuktukiirraa aga monii taatanitti laayiviin tuktukii hin barbaachisu. Gaafa monii taatan rakkoo hin qabu. Gaafa san idiitii gootanii kiroomii keessan gallakkistu si hin laallama akka koopiraayitii waan akka adda addaa qabu waan ta'eef amma garuu kan isin isa fiduu hin qabdanii jechuudha. Kan fiduu qabdanii kan ofii keetii mataa keetii akkuma kiyyaa kanatti hojjettanii akkasuma laayivii seentanii isaan guuttachuu dandeecha sa'aatii sabiskiraayiviis akkasumatti. Yoo garee immoo seenuu barbaaddan garee wayii ijoollee wajjin ijoollee gurmeessanii seentanii akkasittis guuttachuu hin dandeessanii isiniin jedha. Kana fakkaata hordoftoota kooyi waaqayyo isin wajjin haa ta'uu jabaadhaa hojjedhaa isiniin jedha. Warri immoo nuuf hin galle waan ati jettu waan ati dubbatte kun nuuf hin galle warri jettan immoo koomentii jalatti naa barreessati na gaafachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Chaanaalli immoo akkaataatti banamu warri barbaadan liinkii isiniifan erga kan Abdullaab isiniin jedheen jira. Yoo barbaadan immoo anuyyuu isiniif hin hojjedhaa isin jedha. Yeroo ijoollee baay'eetu ofii keetii hojjedhu naan jechaa jiranii. Mee na yaala isiniin jedha. Abdiisa isinitti ka'aa jira. Yoo rafullee abdiisa dhiifama wajjin yoo irratti haasa'e gama mucaan rafeetan haasa'aa jira. Yoo naasa'u hin dida jechuudha. Nagaa sarmu illola akka irratti haasa'an hin barbaadu daa'imti. Innaa hordoftoota kiyyaa wantoota kanarraa adaraa keessan of eeggadhaa isiniin jedha. Chaanaala keessan irratti isiniin jedha. Warra isiniin galin immoo gaafadhaa isiniif hojjedha immoo yuutuubii isiniin jedha. Kana fakkaata irra viidiyoon kiyyaa yoo gaafii qabaattan yoo qiiqa qabaattan yaadasuu qabaattan waan qabdani na gaafachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Lakkoofsa kiyya immoo yoo barbaaddani keessan nu kennaa jedhaati koomentii irratti naa barreessaa isiniif hin kennaa. Waan walirraa hin beekne walirraa barannaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kana fakkaata irra viidiyoon tiyyaa isiniin jedha hordoftoota kooyi. Suuta naasaa jira abdiisan na rabbashee abdiisan cinaan jira jechuudha. Amma hin jaalatu mucaayoo baay'ee haasa. Akka nama guddaa jibbashi. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasuma warroonni chaanaala kiyyaa faarawaa taatan immoo warri chaanaala kiyyaa faarawaa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa isiniin jedha. Waan asirratti darbuun hordofaa
akkasuma immoo warroonni chaanaala kiyya irratti laayikii sabskraayibii naa gochaa jirtan akkasuma jajjabeessaa jirtan immoo hedduu takka naa galatooma ulfaadhaa waaqeef naa eebbisu fayyaa argadhaa hordoftoota koo hedduu takka sin jaaladhaa hedduu takka sin kabaja dhugaa rabbii jecha siniif hin qabu siniin jedha nagaa taa fayyaa taa viidiyoo biraatti walitti deemnutti baay'ee siniin jaaladha.